lamaan inuu galatoomaan jechuu barbaada. Qaamni biraa immoo qaama nama nu jaalatu tokkooti jira kan hin dubbanne kataa'ee waliin nu laal namoota gurguddaa yoo waajjiraatti sibiilta san dhaamsuuf barbaadu keessaan faa dhaamsa malee gubbatti yaada isaa wanta hin godhanneetu jira. Qaama suniin ammoo nu rifattanii hedduu dhiifamaa waan nu jaalattaniif yeroo tokko namni gurguddaan bakka guddatti waan si eeguuf yeroo dogongoroonni akkana waan tokko namni ni hataa walitti muufachuuf wallooluun takkana jirti. Hedduu dhiifame isin jechuu barbaada namoota gurguddaa miidiyaa keenya jala namoota gurguddaa wallahi namoota biyya bulchan irraa kaasee ambaasaadaroota saadota sheekota namoota hedduu maatii teenya namoota nu laala kana hundaa'u wani yeroo hedduu yaada dhuunfaa achirratti maxxansuun feeneef kanaaf yaada dhuunfaa kiyya maxxansuun jaalallu. Inni biraa hawaasuma walii galaatu akkuma hawaasattuu kan arrabses as keessa jira kan faarses keessa jira kan deeggares keessa jira kan isa deeggares kan faarses isa deeggares hundumaa bakka tokkotti sababii keenyaan waameeqa irraa biizii isin goonee ajandaa isinii taane wallahi yoo waan faayidaa qabu irratti malee yeroo teenya dabarsu wanti jennee malee dalagaa akkanaa tanaan illee hin beekamnu. Bakka tokko guddatti waan nu eegaa turtaniif ajandaa akkanaa kana isinii bocinee sababii keenya namni biraatis waliin bu'ee kaan isaanii nu taazabee hawaasuma bal'aa hundaanuu sababii keenyaan guyya tokkollee maan taane maa dhiiqa isheenillee waa'ee keenyaa maa yaanne waan biizii isin gooneef sammuu teessan maa hagasa waan wanta gooneef isin hundaa'u hawaasa bal'aa wallahi dhiifama isin jechuu barbaannaa nuti ani yoo waan guddaa waan hojiilee boboonsaa hedduu hawaasaaf mataa kiyyaaf maatii tiyyaaf dalaguuf dargaggoo mul'ata qabu yoo ta'e malee waan wanta keessaatiin akkasillee beekamuun jaaladhu isaanillee beekamu tataati isaati dabartee dhiifama jechuu barbaada. Hawaasa waan akkanaa biratti illee ganaaf illee nu agartanii isa daran illee anaatu toshoon jarjara biyyaa wajjin ta'e ammeenyaaf illee nuti bakka akkasii akkuma kaleessa ibsaa gamminaatiin bakka isaa duratti dubbatee ture jechuun bakka tokko haaroo namaa hojii seenuutiif yookaan immoo aarii namatti qabdu obsuu dadhabdee hin deemteetiin karaa dandeessu aarii itti baatu sanirraa illee ibsachuu irrattis ta'e bakkuma jeequmsaati firatatu akkana nagatu qabnu waan isin hundi keessan kasababa kiyya muwaaziitti mufattanis kasababa muwaasaanatti mufattanis hunda keessanii wali qabee warra asirra jiranii fi manguddoota nuti jiranii dabalateetiin dhiifama isin gaafata akkasuma maatii biyyas maatii muwaasta mufachiisni dabalatu hunda isaaniitiin afoon alillaa jechuun ni barbaada oromoota maraa kasababa keenyatti mufatan ammoo asmaratti dabaleetiin nama jiru namoonni tokko kawat dhabuu guyyaaf muwaasa kanatti hedduu malee gammadan garanaa gara siin jiru warra saniin bagazachiin isin ibsitee jechuun ni barbaada. Haga nama biraa kan itti gammaddan harkattanitti akkasumatti akkuma jettanii harkataniitu isaan ja'anii galatooma. Galatoomii ibsaatti fufi. Yaa gara keenya hedduun gammadee gammachuu keessa walaa gosin boochan isin wajji bo'uu takkatti miira keessa seene galatooma hundi keessan ulfaadhaa duraan dursee mu'aazii fi murtibuuta illeen anumaa kanaawu egaa mesenjara walitti fidee dhakkiin jaan funnurra illee ijoollee jaaniitti illee na keessaan utaallee haga danda'anitti kanuma lolaa kan walitti qirii qaban kana waliin marii na kabajanii gochuu keessanii akkasuma Hamzaa Hajitii waliin Hamzaa Hajitii illee isinillee galatooma ulfaadhaa isin gochuu barbaada. Ittaan sudaanii damiin ibsaa waan kanaaf qalbii baasuu fi akkasitti bakka kanarratti illee argamtee ijoollee keenya kana wanti nu fayyisu ta'e ulfaadhu galatoomii galata guddaan waddi qabdaan isin jaa deebisee immoo waa'ee gargaarsa artistii yookaan umaree alii tokko sagantaa qaba ture dhiifamaa warroonni sunis of kolchaadhaaf kanaafuu asumaanuu warri diyaaspooraa jala jirtan argaan tana sagantaa umaree aliitiin gargaaruu karoora qaba waan ta'eef walitti fayyadanii bilook jalaayis wal kaasaa kanas naa hubadaa jiru barbaada bilook jalaayis wal baasaa yoogaa amma wanni marti sin argate የፍቅር ጌም yaa wal jalaa baasaa feeta wajji taphataa damiina sitti dhiisatan karaa hojii sanatti deemaa na of kolchiisin jechuu barbaada. Osoo ibsaan hin deemin nama tokkoon galateeffachuu barbaada addatti obboleessa keenya akka gisee hunda nama gargaaruudhaan beekamu biyya Ameerikaa tana jira Zakkii Jaama Zakkii Gaaraas ni beekanii
guyyaa sanii hin rafne guyyaa naa fi mu'aaz hagas takka walitti dabarresan yoo dhugaa dubbanne warra biyya keessa jiru haqaamaan nu arguu danda'u daran inni bira isa biraa halkanii nu biraa guyyaadha hin rafne akkasuma bul'ee oolee sa'a sadii mu'aazii wajji haasawee amansiisa sa'a sadii immoo anatti qophatti na bilbilee haasawsiisa hoggaa mu'aaz fiduu kee anaatti fida hoggaa ana fiduu kee mu'aaz duyida masarra shara dubbisan fidee guruppiidhaan kan walitti fidee isinillee fiduu danda'e isa lakkiin gargaarsa godhaa turte kan madeen gadda akkuma agartan miliyoona takka obboleetti keenyata biyyaalaa deemtee haala mujeertu gargaarisanii mucaa sun dargaggeessa lafaa dhufaadhaa namaa biyyaafis nuufis namaafis ta'u qabeenya qofaanii miti handandeetii isaa ta'in arge dhimma kanarratti isin warri nu daawwattanis ta'e warri asirra jirtan naa galateeffadha isin jechuu barbaada jazakallah. Galatoomii dhugaa ani waggoota akka takka xiqqeenyaaf dhagaa bubbeen hin foone jaan isin hundinuu hayyuudha akka asirraa maraattan sanii dhugaan hayyuudha. Ani kun waa hedduun isin keessatti arge imaama keenya tahaa nuun deemaa isiniin nuun deemaa biici tun isin qabdi yogguun jee dhugaa rabbi arra hawaasa irrattis dhugaa rabbi akka kabajaa nu gootan kana rabbi kabajaa isinitti haa godha ammallee ijarraa isinaa hambisu ija namaa hamtuun akkanaa hogguu mudattee obboleeyyan keenya ka as jala sababa keessanii bakka tuqamuu hin qabne tuqamte hunda arraantan rabbi nuufillee haa araaramu isaaniifillee haa araaramu hunda isaanii dhiifama kara mu'aaziinis hedduu miidhamne kara murtiitiinis hedduu miidhamne kara obboleeyyan keenya shamarraniitiinis hedduu miidhamne isin hundigin kabaja isinii qabna jaalala isinii qabna obboleessa keenya kamma maqaa yaamtan san zakkiisaan annamaan qaamaan beeku miti namaan akkaan dinqisiifatu nama rabbii qalbii isaa nama jabaa obboleeyyan keenya hedduu jiraas keessa manguddummaa tana keessatti wallaahi namni nuti beeynuu miti namni tusilaa nuti keenyaa miti alaga jannu hundina dawwalanii yaadamiina oduu ati jirtuu jaan garuu isin lachuu akkaan isin jaaladhu akkaan isin kabaju hawaasni kun akka beeku hogguunan bilbila ijoolleen tun ibidda san keessan na jalaa kaasti kanattiin haasawa sanittiin haasawa dhaabbadhuun jaa hogguu takka takka namni hanga miira bitatu dubbiin gadi hin teessu ammaas hogguu rabbi fedhe akka dhumti laaftutti dubbiin hundi ta rabbi fedhe rabbiif galanni haa ga'u ibsaasiin geggeessaa Dr. Nuuraddiin Suleetiin ol darbuu barbaade Dr. Nuuraddiin yoo as jala jiraate please Dr. Nuuraddiin yoo jiraatte liivii seenii liiviidhaan as argadhu akkasuma immoo isin lameen waan isin haasottan nama sadii oltu narra dawwalee haasawni keessan dhugaa nu goochisee wanni isin suuditti taatanii taaten sun ila ammatti imimmaa naqachaan jirru wallahi galatoomadha nu wal maddi taa'u wal moggaa taa'ee qamoo jiru walitti maranne ajaa'iba irraa kaaseetu nama sadii moo kanaatti dhiyaa soora narra dawwalee kana isin ijaa jira nama hedduu isin laalaa jira ija nama tanaatis rabbi isin irraa qabu isin ijaa galatoomaa daniina galatoomii obboleessa kiyya ibsaa galatoomii obboleessa keenya umareellee namni hundi bakka jirtanii gargaara artiistii hanga obboleeyyan keenya nama silaa gartee nu gaafachuu qabu mana keetii ni dhufna namni hundi nu gargaaruu qabu obboleessa keenya kana nama seenaa qabu obboleeyyan yoo odoo lubbuun jirru wal bira dhaabbachuu baanne eega du'e walii booyuun faayidaan qabdu nama hunda wal bira dhaabbachuu qabna namni as keessa jiru namni arraan tana geemii namni 12,000 dhufe isaan dhugaa rabbi walta'insa keenyaan arraan arge jijjiiramni nuti hin finneen jiru kennaan nuti hin kanninees hin jirtu obboleessi keenya nuu jiru garuu rakkachuun qabu ibsaanii dhufnaa deem galatooma Dr. Nuuraddiin laayivii seeniiti argadhu Dr. Nuuraddiin akka malee isin jaalata ijoollee tanaan ni beeytanii isin akka itti isin jaalatu ni beeytanii wallahi keessaaniis gubbaaniis nama meeqaa wallolee nama meeqa gorsee Dr. Nuuraddiin laayivii seenii irratti argadhu sitti oowwee mu'aaz ni gabbatteessa mu'aaz ni gabbattee hin jee sitti oowwee Dhagoottiin jiru. sitti oowwee kunchaa nu garsiisuu deemtaan se'a gabbatteensaa maashaa akka malee na'u akka malee na'u hanga inni dhufu I will accept warda Geema taphachuu eebbadhiistanii meeqaa biyya murtii guutuu fi mu'aaz meeqaa biyya fuulaantii badee naa kafa laamanta. geema taphachuu yoom dhiisne Geema meeqaa laasiin isin hordofu jira sillachuu isin qabachuu jira ammaan tana ta'e. geema taphachuu deemnaame Geema nuti taphachuu meeqaappii hankeemaa ture fuudhee warda. Ani silamantu geema taphachuu deema xamoo gammachuu diya jettiin dandasu deema. Saniif hin taa'ee isin eegu jiraan. Meeqaa biyya kafa. Anaa kafala dhaabbadhu murti anaa kafala arra waasii waayyuu ana
akka ajaa'iba boonti akka ajaa'iba zannatte obboleettuma nama sana qabaachuu keessaniif rabbi galatoonfadhaa. Aboo rabbi galatoonfadhaa nama gammadu qabaachuun nama nahu qabaachuun dhugaa rabbi galatoome obboleettiti umrii dheeradhu. أبشر تمين خير زميني برغم تكذبين مجالات الأبكار دكتور نور الدين برغستي بلدين سينة غستي بلد نسين عجين غستي أبو بلدين أكنا نسينة تيرجي خنا تيرجي ولي دفتن غستي بنا نبارني دكتور غستي بنا دكتور بيتنا مجال سينة نما غرسو he is busy أفان كنان بيه خويني أفان تيك توكي خنانا ليبر سيستان غلطوما أكنا تو أرى نجار سيستم غلط والله أنت نمبي أي مرتين بوتي جبا كمرتين قطو ناقبلو كبا ميكا بيخ يوغان مرتين وانتا جو بويتين بكاني بيتاني ميدالا نقو أنا مرة أبدا غلطو يا ربي غلطو أرى ما شاء الله أكبرية دبتني إدو تكان سر رجالة فولا كيسر راغو مچوتو مولتا أكسوت اللي وري كومنت اللي مچوتو جرا مچو كنا مانتنا حواسن اللي نسني كجرا أما خبجمو بجالتمو مرتي